Artistiin keenya nama arrabsa. Aktiivistiin keenya nama arrabsa. Tujjaarri keenya nama arrabsa. Gaazixeessaan keenya nama arrabsa. Min ayina nagar nu maali abaarsa arrabaan nurra diigame. Ish aboo ana farraa fakkeenya furodha. Annamallee arrabsu. Arra hayyoota kana namni dura gabbahee sirna jaaruu qabdan jee hayyoota kana irratti Oromoo dammaysee dhiibbaa godhee arra laal qoma dhawadheetiin itti boona. Sigale. Chich Harargeen nama kan nama jaaru malee nama jiigu. Harargeen ban nama yeroo duraati michuu baay'een qabaa lixa biiftuutti irraa jee wallisee Oromoota kana guutuu akka shalatan walitti hidhee bara. Sigale. Hay. Akka waan Harargee dhimmamtu akka waan Harargeen isii ergattee kijibduun ifi farshoo walii bittee wal ergatteeti maqaa Harargee balleessuu barbaadde. Abbaan fedhe bakka nun buunuti Khadiir Marturraa eegalee abbaan fedhe Harargee bakka hin bu'u. Anilleen Harargee bakka hin bu'u. Yaada mataa kiyyaatiin dubbachuu jira malee. Uummanni naannoo biroo kakkasilti yaadan kawaan akka namni Harargee waan kana jaalatee gartee waan koshkoshee tana jala yaa'uu isiniif fakkaattee obboleeyyan kiyya. I'm sorry. Sigale. Gaafaan deengadda akkasii bilziqinnaa taa'ee ciniinnadhee mormuu san Harargeen nan ergan. Arraas gaafaan ciniinnadhee bilziqinnaa dura dhaabbadhu Harargeen nan erga. Harargee bakka bu'ee osoon hin taane saba kiyya. Wallagga bakka bu'ee, Arsii bakka bu'ee, Walloo bakka bu'ee, sigale Gujii bakka bu'ee, Boorana bakka bu'ee, Shawaa bakka bu'ee, ummata dhumuu jiru san bakka bu'eetiin sagalee ta'uu jira jechuudha. Sigale. Hay. Namni nama jeesu baga jeefte jee faarsu saba kam qabame namni mujrima faarsu amantilleen qabu bar akka shari'aa muslimattillee mujrima yoo waa godhuu dadhabdan jibba jaabar rabbiin onnerraa jibba jaab nama mujrima si faarsu saballee bakka hin bu'u amantillee bakka hin bu'u gosallee bakka naannollee bakki inni bakka bu'u hin jiru dhugaan siima jala mureetiin siima anarra yooniin kutaa tokko yooniin wallagga xiqqeeyse amma gaafa duraa san gaafaan shanii arrabsu san wallagga takka arrabseen beeku wallaggi uummata kiyya jeetiin qoma dhawaddaan sigale garuu warrichi keeysaa dhufeetu sirna kanarra miidhaa nurra fidee jee haasan san nama hunda haasa suniit dabarte arra ijoollee qaqqaroo kam harroo dirribaa tanaa as ba'ee jechuudha. Tabakkatana jaawarii cufuu danda'a jettee bootaa walii gaddiifta. Tabakkatana marroo dirribaa cufuu danda'a jee jaawaris ijoollee kana as ba'ee alhamdulillah sadarkaa jennutti sigale amma bazabbazaan waan biroo fixxee melala dura bar ilillii qaallichi sheeyxaantichi kun dhaabuu fi simmintoo inni lafa dibee torbaan tokko booda solloytu tana wali qabaniiti gartee tana poosti godhanii tun irraa bitamuu ditti sigale itti aansanii tiraantira finne jaanii kachaayinaan firraa facaafte sigale kana poosti godhanii namni jalaa bituu ditti sigale namni osoon garaan beelaa bilibijillichi kabibbita tana jalaa bituu dinnaan amma faayinaalii huun an Hararge jee huun tujjaara kiyyarraa nama eega jee tujjaara yaa tujjaare way tujjaarri kun kabki mee importuma takka keeysaa maqaasaa tujjaara Itoophiyaan tujjaara jabaa hudhan qabdi hudhan keeysaa mee maqaasaa nagarsiise sigale Yemandara nama mandara nyaatee buluu danda'u jechuudha kan isa. Yesafarnoo jaana maarrisi gal. Digal. Ha? Tujjaaran garre gaara kun tujjaara jechuun warra doonii kana importii fi outportii sigalee biliyoona meeqaan akkaawuntii isaa kana seenee Dubaay kana sigalee Dubaayitti fatara nyaatee Londonitti hiraata nyaatee Ameerika ciree nyaatu sigalee bizinesaaf jecha sharmuutummaaf osoon hin taane sigalee. Business dalagaa jecha so kanneen tujjaara heeyyeti warri heeyyetu hoggi nama kee faarsaa kabiroo arrabsitu nama keessan akka xiqqeessaa jirtu beeytaati nuti bara biyyi sheeyxaanummaa isaa dura dhaabbachuu jirra malee isa dura dhaabbachuutti hin jirru isin bar personally jaawar arrabsuu jirtanii personally jaawar dura dhaabbachuu jirtanii qaanfadhaa faati kolle
qaanfadha hati kulli namaan na ajaa'iballee jaa so amma nama yeroo namni dijitaala dammaqee jiru kana keessatti si gale waan akkana haasawuun fafa si gale waalaikum salaam mucaa asli dhuftee mucaa kiyya kanaan baga dhuftee jaamme so qaanfadha isin qaanfadha amma tanumaan dhaammadha amma gara sagantaan dhufeefitti deemu duraan dursuudhaan alhamdulillahi rabbil alamin rabbiif galanni haa ga'u namni waan harkatetti rabbiin sharaf hin galateeffatin waan dhufuu taa'us rabbiin galatoofatu jechuudha warra dheengadda waliin dubbachuun waliin gartee hojjechuu dhiisii waliinuu dubbachuun qiyaama jedhanii asiinuu robbookkisuu turan kalee gartanii jirtanii jechuudha dursa uzoon saditti seenin sirna jijjiirama waan jedhamu kanaan isin himaa jechuun gara rabbinaa laafis jijjiiramni tokko hoggii dhufe adda facaasa hayyoota kana ummata kana maal kana kun jijjiirama kana gala warri wajji qabsaa'u turees namni adda facaa jechuudha amma 91 warri viidiyoo tiyyatana daawwattan kan 91 turtan gaafa jijjiiramni 91 dhufu san dhaabni ni faca'ee jechuudha dirqiidhaan wali suphanii wali tura keessa wali deebisanii jechuudha 2008s kan mudate kanaa jechuudha jijjiiramni dhufee 100% kun gaafeen hin jiru itti cichaniiti hayyoonni keenya jaawariin hangafanii wal jala hiriirree halkanii guyyaa kashaayii danfisu ka hojjaa danfisu ka caatiin as ceewu ka farshoon as ceewu tokkummaadhaan si galee jijjiirama finnee sirna hin buqqa'u addunyaan jette san buqqifne jechuudha mee waan takkaan isin himu isin sheer walii godha sheer gammachuu ta'e sanarra warri waan ibsattanii sheeriidhaan ibsachuuniin isin beekaa jechuudha sheer gootanii waliin ga'uudhaan si galee waan takkaan isin himu intala takka hoggii fuudhan gurbaan tokko intala takka arruma fuudhee yoo fidee uleen tumu seene aboo intala tana maaliif tumtaa jee maatiin itti kaa ollaan itti kaa namni hundi itti kaa jechuudha jaawar itti laffa'eetti jijjiirama kana as baase rabbi wajjin hayyoota oromoo guutuu dabalate anarraa eegalee hanga jaawar maamadiin baatutti itti lafaaneetti jijjiiramni kun as bahee jechuudha hoggi as bahu jaawar dursa lamma laale hoggi lamma laalu lamma wali godhaniituma namitti biroo as baasan ay intalana jijjiiranii hin taane hejii harka facaasee lolussee hay nuti hundinuu wayi beeynaare intalti tun nu haare si gale anaafisiifillee aboo intala tanamma fuute haa tasgabbooytu meedhaa hoggi inni tumusseenu bara ay hin taane jee hoggi inni tumusseenu si gale meedhaapuu jennee dura dhaabbachuu turre yaadattu intalti immoo dhalaan tun hoggii heerumte bara hoggii dura baranoo san amala sii ka dhugaa sana asin baaftu beeka hoggii xiqqoo bubbultee ilmoonis garaa teessee ilmoo dhalte booda isiin dhugaa sun as baati jechuudha qaallichi hanga duraa san nu dhooyfate amala isaa nama hunda dhooyfateeti yaa rabbi miskiin hauna harka kana qofa kaayeti akka warra dhiira jaalatu biyya tanatti dhiirti harka qofan keeysu amma waan san dhiise eegaan hanqee booda harka qofan kaa'u bara biyyi garteen waan san dhala dhiira jaalattu godhaa dhiisii jeetiin viidiyoo irratti amma dura waraabnaan ni dhiise alhamdulillah harka kana qofa kaayeti yaa oromoo yaa saba koo yaa maarree koo yaa miitirkishoo koo jechuu tureemi oromoo gaagaraa siin beeyte garaan oromoo timaantimii bara angati ka bushu godhan bushu aboo rabbii ji jaawar intala tana cafaqaaroo rabbii mahammad yad aboo gurbaa jennee ta'u mucuma keenya kana eegalleewu dhiiftamuun dhiiftu intala namaa asin nu fiddeen jaawaruma seenneewu si gale yaaboo taa intala tana naa beekaa rabbi sodaadhaa taa yoo asikilleenu baqaysite ilmoon isin dhaltulleen isin balleeysuu teeysi malee ilmoo isin fayyataa aboo usunurra siyel jaawruma cafaqu seenne idalti oggii teeysee hortu wanni isin facaaftu hattu gantu
buqqiftu gudeeddu sigale la ilaha illallah muhammad rasulullah amma firri dammaqiga ollaan amma dammaqi somaliyaan amma iyyite jabuutiin amma iyyite eeltiraan amma iyyite warri jaawar dura dhaabbachuu ture gaa ollaa kana fudhadhu gaa sigale an akka siigaluufin intalaan siimu jiraati addunyaan guutuun amma mataa qabatte way amma qiyaamaan nu qabachuun amma gaa ilmaan dhalate ol jechaasu way firdi feeti muka yoo ajjeefte heera dhiyaatta muka yaa boomee kam taana gaa qiyaamaan amma nu qabatte osoo gaafa inni duran talatan hin ulfeeysu jaawarjuu san hayyeen ulfeeysin jennee dhiifne sigale arra tun hundinu mudattu jechuudha yaa jarana taanarra dura aruuza seeni jennee hin seenu jeedditi seen ta'uun seentu ni tumne hayyee jijjiirama jee biyya galee jechuudha aruuza oggeeni seenu eeysa ilmoon ulfooyitee dhalatte ilmoon lafa dhiiftu seerri sin dhiisu aadaan sin dhiiftu maarreen sin dhiiftu qiyaamaan nu beeka santu nu qabatee jechuudha san keeysaa ilmaan intalaa ha qiyaamaa kan jawween juusan kadhalate san ajjeesuu sun hin taane akkamifirraa geggeeysina irratti hayyoonni keenya kaleessa wal gahee jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin walgahii naamusa qabdu walgahii kabajaadhaan qaamni hidhate qaamni karaa nagayaatiin qabsaa'u waa warri hidhannoo dalaguu hin dandeenye ati sujii tana qabadhu waliin jettee oromoo takka akkasi kabajaan osoo walitti wacin hayyoota gartee jijjiirama kana keessa wal madeeyse nama wal tuttuqee jiru haay wali goone osoo waggaan guutin as baasuu keenyaaf anaa fi isinillee warri dhiibbaa godhe viiva onnee takka takkaa nu haraa jechuudha dura if galatoonfannaga isin maamiltoonni kiyya warri na wajji dhiibbaa godhe dura isinirraa hin eegalaa jechuudha maaliif isinirraa eegala hayyoota kana jechuun gabra keenya jechuudha hoogganaa jechuun gabra ummataa jechuudha sigale hoogganaa ummataa jechuun gabra ummataati garuu piippiin faallaa sanii gabra ummata godhatte jechuudha ummata cafaqu gudeedu buqqisu kanas godhatte jechuudha kun joolleen ummata barate lakkii nuti kan baranneef ummata kana kan barsiise ummata kana eega isaan tokkummatti haajaman walitti aaruun keenya wal tuttuquun keenya sigale haa bulfannu sigale duraanii kan wal tuttuineef ummata wal nuuta haajuu kana duraanuu kan walitti aaruu turreef ummata nu arra gartee wal nuuta haajuu kana ja'anii sigale wal nuu dhagayanii jechuudha hoogganaa jechuun kana ko ummata fi dhageeffatu ansiifin ummanni maal ja'a halaalu ummanni nyaatee bulee jee ha qoratu ummanni oomishatee jee ha qoratu oomishni ummata akkamii jee ha gibira irraa gad deebisu gibiraan ani isinitti iyyuu ture parsantii 15 irraa 35 isinit galchuu ta'a jee isinitti osoon paarlamaan hin lallabinin ani iyyuu ture amma paarlamaan lallabee deengadda BBC afaan oromoo dhageeffadhu waaniinan baatii lama dura lallabaa ture kagartee ummata jiddugaleessa godhatee deemu malee aangoo ifii jiddugaleessa godhatee faayidaa fi jiddugaleessa godhatee kan deemne ta'uu hayyoonni keenya nu mirkaneessee jira jechuudha maaltu sanirraa si tole maaltu sanirraa si gammachiise jechuun keessa waamma isinii waan laaltan qabdan ani waan hin laaleen qabaa mee Profeesar Mahammad Xaahiroo Raagaan Profeesar Mahammad Xaahiroo hayyuu diinagdeeti isumarraa hin isinii kaasa hayyuu diinagdeeti waa'ee waraanarraa naasoyne waa'ee siyaasaa biroorraa naa poozishinni isaa kenname diinagdee lukku hayyuu jechuudha piippiin garuu faallaa sanii dooktara fuuteeti itti gaafatamaa misooma qonnaa gooti sigale mee dooktarri kan barate waa'ee qonnaati moo waa'ee garaa nama baqaysu dachii tana garaa baqaysaa dhaqe
injiinara fuutee itti gaafatamaa fayyaa gootii jechuudha. Sigale. Mee wallaalummaa sii gartee mi? Laal hayyoota keenya kana warra waraana beeku Xaahaa Abdiifaa warra durirraa qabee waboota nagartee bakka jirrirraa kaasee jaarraa abbaa gadaa fa'aa wajji jaaree arra marroo dirribaa dhale kana. Isaan waa'ee waraanatti ekspertii waan ta'anii Profeesar Maammadii fi Xaahaa Abdiifaa waa'ee waraanaa dubbatan. Look! Jawween faan xiinxaltee gartee nama xala fuudhaa fi kanaan addunyaarraa waan beekamtuuf waa'ee xiinxala eessarraa kaane eessa jirraa bakka jirruuf garree eessa deemuudhaaf maal gochuu qabna warra ji'ee gartee shira siyaasaa kana lafa kaa'u walitti caasee hoggii taraan kanaa geessu Jaawaras baasanii jechuudha. Akkamitti ijaaramuu qabna? Paarlamaa akkam qabaachuu qabna? Dr. Bayyana Soba asbaasanii. Look, ati calji video san irra deebii ilaali. Namu addaan position fudhatee dhufee jechuudha. Dandeettii isaatiin. Amma Jaawar waa'ee waraanaa allaa hin dhaqe. Marroon akkana ta'uu qaba, marroon maarree ta'uu qaba, marreen miixirkishoo ta'uu qaba.